isaan ammoo fudhachuu danda'aniinis adda baanee jechaadha. Kan sadaffaa magaalaa Jijjigaati. Magaalaan Jijjigaa magaalaa jaarsooti. Naannoon sun jaarsoo qubata. Maqaan isiituu Jijjiga jechuun dachiituu Jijjiga jechuudha naannoo sana. Maqaan lafuma waan naannoo san ta'u irraa obaafameef. Sababa saniif nuti achi keessaa waajjira qabna. Waajjira banannee lafti kun keenyaa ka Oromootii kan jiru. Waajjira qabnaa dabballoota jira waraanallee humna sagli tokko achi keessa qubsiifnee jirra jechaadha. Humni Somaaleen yeroo sana akkuma ibse Soodeepaan hin ijaaramne. Uummanni Somaalee mataan isaa Ogaadenoo achi keessatti maayinoon waan hin jirre jechuudha. Sababa adda addaatiin kan dhufe malee qubsumaan guddaan hin turre achi keessatti. Uummatuma jaarsootu uummatuma keenya Oromootu achi keessatti heddumminaan jiraata. Kanaaf ka Jijjigaa irrattis yeroo san gaaffii nuu hin turre jechuudha. Boodarra immoo eega Soodeepaa jaarmoonni gartee warreen Abdulmajiidii fi namoonni adda addaa jajjaaramanii dhufan booda waa'een kanaa ammaan tanagaa jabaachaa dhufee waa'ee Somaalee waa'ee Jijjigaa akkam goonaa kan jiru mariin tokko magaalaa Hararitti waliin ta'e taa'ame jechaadha. Walgahii sanarratti wanni godhame maali? Somaaleen amma fakkeenyaaf ONLF sagantaa siyaasaa akka qabu irratti magaalaan guddoon keenya gooteedha jee barreeffatee jiru. Ifatti kaa'atee jiru. Isaanii wajjin akka gaarii wal beeknaa akka gaarii tolfama qabna magaalaan guddoon keenya gooteedha jaanii barreeffatanii jiran. Haa ta'u immoo ammaan tana ONLFis xiqqoo humna godhachaa babbajanachaa hoggaa dhufan waa hunda keessa baraa hoggaa dhufan warreen Abdulmajiid Faanii Huseenii fi kunkunis dhufanii gaama waa'ee Somaalee kan ijaarutti yeroo seenan keessatti isaanii amma ifjajjaaraa jiru kanatti mee waa'een Jijjigaa waa'een Somaalee akkam taa'aa akka jirutti walgahiin tokko magaalaa Hararitti godha. Magaalaa Harar sanatti walgahii maajii goonee adda baane san booda walitti hin deebine maal jedhame tokko waa'een magaalaa Harar killilis ta'uu hin dandeessu. Killilii ka ta'u yoo xiqqaate nama 100,000 qabaachuu qabdaa jaaheera akka sirnaatti jechuudha. Kanaaf killilii ta'uu hin dandeessu. Kanaaf isiin malli tokko godhamuu qabaa kan jiru mormiin sun egaa kaanaan itti jabaannaan maal godhanii hayyee kuni fuulduratti mootummaan murtiitti haa kennu kan jirutti dhiifame jechaadha. Kan magaalaa Jijjigaa ka'e kan magaalaa Jijjigaa gabaabatti yeroo sanatti Somaalonnis hin haalle amananii ammatti magaalaan godee bishaan hin qabdu, karaan qabdu, ifaan qabdu, infraastiraakcharii gadii kana waan jaamu kana waan hin qabneef fagoos waan taateef jecha hanga magaalaa sanitti waan kana tolfannu akka ergisatti magaalaa Jijjigaa tana nuu kenna yeroodhaaf itti fayyadamnu jira. Haa eega amantanii sanii hanga gartee waan san godhanitti gaara koon suni maatii mitii kajuu namni hubannoota akkasii qabaachaa ture jechaadha. Kanaaf sunis hanga yerootiin daame booddee Hasan Aliifaan karaa keenyaan osoo hin taane karaa Wayyaaneetii fi karaa OPDOtiin wanni sun akka murtaa'uuf tahee jechaadha. Sanii kun kanaan obbo akkas ta'u karaa keenya immoo nuufi Wayyaanee jidduutti haalli guyyaa guyyaan jabaachaa bahaa keessatti jechaadha. Lolli hammaachuun yeroo dhufu keessatti dubbiin nuufi Wayyaanee jidduutu hammaachaa deemti. Wayyaaneenis akkuma dhufteen saboota gartee Oromoon ta'e hunda ifitti qabu tooftaa godhatte jechaadha. Walumaa galatti waan Oromoon ta'e hundi Somaaleef Wayyaaneef tumsa hundinuu ka magaalaa keessa jiru ka baadiyyaa keessa abaa'oo arguu fi dhaga'uu hin danda'a. Namoota tokko yoo ta'e namoota tokko ka gartee dantaa lafa sanii fi uummata san keessaa qabu tokko yoo ta'e malee Oromoon kophaa ba'e jechaadha. Uummanni kaan ammoo akka jirutti Wayyaaneen meeshaa godhattee itti fayyadamaa turte ifjaaraa dhufte jechuudha. Isiinis Wayyaaneenis ifjaaraa meeshaa dhufte chaalenjiin gaammattii gama keenyaanis nuufi Wayyaanee jidduu jiru jabaachaa yeroo deemu keessatti dadhabame wal dadhabnaan walgahiin guddaan tokko Finfinneetti mee hogganoota ol aanoo dhaaba lameenii kana waliif finnee haa mariisifnu kan jiruun Finfinneetti walgahiin tokko yaamamee walgahii waliin godhan. Hogganoonni Wayyaaneetii fi kan ABO'tis ka ABO jaalleen colataa turre